kabajamtoota hordoftoota Suushaan Tiyuub arraan tana bakka raajii addunyaa kanaatiin isin garsiisa. Biyya Meeksikoo jedhamtu kan Ameerikaa taraf moggaa jirtutti bakka Saayilent Zoon jedhamutu jira. Saayilent Zooniin kun maali? Saayilent Zooniin hedduu addunyaa kana bakka ajaa'ibsiisedha. Saayilent Zoonii kanarratti wanni hedduu nama raajeessuu biyya ajaa'ibaati. Gizee gubbarraa ilaalamte akka piraamidii fakkaatti. Piraamidii Ijiptii san fakkaatti hoggaa ta'uu bakka sanitti koompaasis tahee reediyoos tahee wannummaan takka ittiin hin dalaydu. Haa ta'u malee wanni addunyaa kana raajessee Saayilent Zoonii san ajaa'ibsiise. Piraamidii haa fakkaatu malee wanni achirratti ta'uu guutuun hedduu waan nama dinqisiisuudha. Hedduu nama raajessa. Gubbaa gadoo yommuu ilaalamu mallattoo piraamidiiti fakkaatti lafti. Lafa sanirratti wanni takka hin hojjetu. Saan Firaansiskoo Sarbiyaa kan jedhamu bara 1930tti osoon xayyaara balaliisaa jiru xayyaarri samirratti jalaa dhaabbate. Wanni hundi ajajamuu fi didee koompaasiin wanni tokko hin hojjetu. Maali dhiiroo jechuudhaan waan kanaatu xayyaara koo kan dhaabbate jechuudhaan akkasumatti lafa sanirratti dhaabsisuudhaan achitti baduudhaan bara 1960 deebi'uudhaan immoo uummanni lafa keessaa nadaaja barbaanna jedhamu tokko osoo lafa qotaa jiranii waan kana arguudhaan achitti akka badee eeranii jiranii. Haa ta'u malee Saayilent Zoonii kanarratti wanni nama ajaa'ibu wanti takkalleen hin dalaydu. Silkiin hin hojjetu. Rookeetii fi waan hedduu dhukaasuudhaan gama sanitti erguudhaan haa yaalan malee naannoo sanirratti ilmi namaa tokko jiraachuu hin danda'u jechuudhaan murteessanitti jiranii. Sagaleen takkas hin hojjettu. Bilbilleen hin hojjetu. Waan kana hedduu irra qorannoodhaan saayinsistoonni gurguddoon Ameerikaatii fi Meeksikoodhaan wal ta'uudhaan qorannaa haga ammatti gaggeessaa jiranii. San qofaa miti namoonni lama kan wal moggaa dhaabbatanii wal hin dhagahanii. Wal moggaa siqaniitillee yoo walitti dubbatan hedduu hin dhagahanii. Bilbilis tahee reediyoo wanni tokko naannoo sanirratti hin hojjetu. Haa ta'u malee akka namni naannoo sanitti dhalaa'u jedhutti mandiisaa waan akka samiirraa urjiilee buutuutu jira. Halkan bakka sanitti mandiisaan hedduun lafa kanarratti ni buuti. Halkan ni ifa. Nuti warri naannoo kana jiru hedduu raajiidha. Kana raajiffanna. Haa ta'u malee daawwiidhaaf biyyuma tana ajaa'iba jechuudhaan lafa kana turistiif namoonni hedduun haa dhufan malee akkasitti namoonni mootummaa Meeksikoodhaan guyyaa malee halkan namni tokko akka achitti hin argamne lubbuu isaaniitiif itti gaafatamummaa akka hin fudhanne himeeti jira. Haa ta'u malee uummanni naannoo sanitti dhalahan namoonni sadii yeroo hunda kara keenyaan dhufanii huccuu haarawaa uffata moodernii kaayyatanii nutti dhufanii bishaan nu obaasi jechuudhaan yeroo hedduu nu gaafataniin arrii qabaniin afaan Ispeenishii fi Meeksikoos afaan isaanii afaan Ispeenishii fi Meeksikoo wal keessas ni fakkaata. Kana je'eesii ibsuu hin danda'u. Bishaan dhugaatiif fadhanii wahittis qicatanii fudhatanii deemaniin isin eessaa dhuftan jennee yoo gaafannu nuti warra samiirraa dhufe jechuudhaan waan hedduu ulfaatuu fi fudhachuun namatti dhibu nuun ja'anii lafa kanarraa dhufanii. Lafti tun egaa Saayilent Zoon jechuudhaan beekamtiin Meeksikoo moggatti argamti. Meeksikoodha jechuun lafti ishee kun ni danda'ama. Haa ta'u malee namoonni Saayilent Zoon kana guyyaa daawwiidhaaf namoonni hedduun bukkeetti xarafatti dhaabbatanii achi daawwatan hedduudha. Haa ta'u malee waan raajii addunyaa kana godhe keessa maali uummanni achii dhufu sunoo uummanni uffata haarawaa moodernaayizii uffatee bishaan yeroo hunda nu gaafataa oolu jechuudhaan namoonni naannoo sanii bifa sodaatii fi wal keessa namoonni akkasii akka mijanii yeroo ibsan saayinsistoonni lakkii kuni fudhatama hin qabu jechuudhaan wanta san fudhatama dhabsiisullee haga ammatti qorannaa godhaa jiraniin bilbilis tahee wanni takka hin hojjetu. Namoonni tokko immoo Ameerikaa fi Meeksikoodhaatu lafa kanarratti waan wahii mistirii wayii hojjechuudhaaf nu keessan jechuudhaan dubbatanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya YouTube chaanaala keenya subscribe gochuudhaan wantoota haarawaa amma bahan akka nu hordoftan isin gaafachaadha. Waan dinqisiisoo addunyaa kana isiniif qabadheetiin dhufaa nagaatti tura.